Ashamaa fuune dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala Biiftuu Miidiyaa jirra jirtu isiniin jechaa nageenya Rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Odeeffannoo yeroo ammaa harkaa isin qabnu biyya keessaa biyya alaa wal duraa duubaan isin dhageessina. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatina. Kallattii mangara oduutti isin dabarsa. Hangafoota oduutiin eegala. Somaaliyaan walii galtee waraanaa Masrii waliin eegalte raggaasisuun dhagahame. Israa'el yeroo jalqabaatiif Yemen irratti haleellaa raawwachuun beekame. Dandeen qilleensa Itoophiyaa nama tokko humnaan qilleensa balaliirraa hambisu jechuudhaan komii adda addaa irratti kaa'atee jira. Bal'ina isaa akka ta'anitti isinii dhiyeessa. Kaabineen mootummaa Somaaliyaa baatii amajjii keessa waliigaltee waraanaa Masrii waliin walta'an jedhame akka hojiirra oolu raggaasise. Waliigalteen qabiyyee isaa ifa hin taasifamne kun kaabineen Somaaliyaa jimaata adoolessa 12 bara 2016 walgaheen ragga'uu TV'n biyyaalessaa gabaase. Itoophiyaa fi bulchiinsi Somaalilaand erga waliigaltee wal hubannaa walii mallatteessanii booda mufii kan ibsan pirezidaantiin Somaaliyaa gara Masrii imaluun waliigaltee waraanaa ni raawwatu jedhamee ture. Haa ta'u malee waliigaltee waraanaa mallatteessuun isaanii ifatti hin ibsamne ture. Torbaan kana gaafa jimaataa walgahii kaabineen ministeera muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdul Barreen hoogganamaniin ragga'uu isaa ibsameera. Waliigaltee waraanaa hojiirra akka oolu ragga'e qaama kamiinuu ammatti ifa hin taasifamne. Dhimma hidha Abbayyaa waliin walqabate Itoophiyaa waliin muddama keessa kan seente Masriin waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaa mallatteessite mormuun Somaaliyaa bira akka dhaabbattu kana dura ibsiteerti. Waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaa fi bulchiinsa Somaalilaand kan Somaaliyaan akka qaama kiyyaatti jettuun walii mallatteessan gaanfa Afrikaatti muddama uumeera. Akkuma qaamoleen lamaan mallatteessuu isaanii guyyoota muraasa keessatti pirezidaantiin Somaaliyaa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin bilbilaan mari'atanii turan. Yeroos Masriin ejjennoo cimaa Somaaliyaan akka dhaabbattu qabdu ibsuu isaanii dubbi himaan pirezidaantii Masrii Ahmad Faamiin ibsanii turan. Bilbilaan qofa osoo hin taane pirezidaantiin Somaaliyaa Masrii akka daawwatan gita isaaniin waamichi isaaniif taasifameera. Daawwannaa kanaaf pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad ministeera ittisaa isaanii waliin amajjii keessa gara Kaayiroo qajeelanii turan. Daawwannaa kanarratti dhimma kamirrattuu Masriin birmadummaa Somaaliyaa bira akka dhaabbattu pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiin ibsanii turan. Yeroo daawwannichaatti biyyoonni lamaan hariiroo lamaan isaanii gidduu jiru cimsuuf dhimmoota naannichaa irratti wal ta'anii hojjechuuf mari'achuun isaanii ibsamee ture. Waliigalteen kun Somaaliyaa fi Masrii gama waraanaan akka waltumsan taasisa. Akkasuma humna ittisaa fi tikaa Somaaliyaa cimsuuf deeggarsi leenjii fi odeeffannoo walii qooduun akka jiru ibsamee jira. Adeemsi Masrii kun Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf kan kaayeffatedha jedhu xiinxaltoonni. Somaaliyaan waliigaltee waraanaa akka hojiirra oolu raggaasisuun waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand akka hojiirra oolu dhiibbaa uumuu mala jedha xiinxaltoonni. Somaaliyaan Tarkii waliinis waliigaltee waraanaa mallatteessiteerti. Waliigalteen Somaaliyaan Tarkii waliin mallatteessifte fallee ta'uu baatu Tarkiin humna galaanaa ishee akka leenjistuu fi hidhachiisuun akkasumallee galaana ishee eeguufis jedhameera. Turkiin qabeenya galaana Somaaliyaa irraa akka fayyadamtu gabaasonni mul'isan ni agarsiisa. Oduu biraatiin haleellaa Tilaaviif hordofuun Israa'el Yemen irratti haleellaa raawwatte. Israa'el buufata doonii Hudaydaa kan haleelte gareen Huutii dirooniin Tilaaviif erga rukutee booda. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoav Gaalantiin biyya isaanii haleellaa kana raawwachuun garee Huutiif dhaamsa dabarsuu ta'uu himan. Ibiddi Hudaydaa gubaa jiru abbaa giddu galeessaatti mul'ata. Sababni barbaachiseef ifaadha jechuudhaan dubbatan. Miidiyaan hidhattoota Huutiitti hidhata qabu akka beeksisetti haleellaan sanbata darbe namoonni 3 ajjeefamu, namoonni 80 ta'an madaa'uu ibseera. Qondaalli Huutii Mohammad Abdulsalaam haleellaa sanaan weerara hamaa Israa'el Yemen irratti raawwatte jedhanii ibsani.
har'a dilbata ganama waraanni Israa'el akka ibsetti misaa'ila Yemen irraa dhukaafame hangaan qilleensa Israa'el osoo hin seenin rukutee kuffisuu ibsee jira. Waraanni Israa'el itti dabaluun akka ibsetti caccabaan misaa'ilaa kana miidhaa namarraan akka hin qaqqabsiifneef sagalee ofeeggannaa dhageessisee jira jechuudhaan dubbate. Haleellaan Israa'el raawwatte Huutiin Filisxeem Gaazaa akka hin gargaarreef dhiibbaa gochuudhaaf kan jiru. Aangaawaan Yemen obbo Abdusalaam deeggarsa kana nuti yeroo kamuu hin dhaabnu jechuudhaan ifatti dubbatanii jiran. Israa'el kallattiin Yemen haleeluu kan jalqabde kun yeroo jalqabaa yoo ta'u ji'oota muraasa darban keessatti Huutiin Yemen haleellaa misaa'ilaa fi diroonii dhibbaan lakkaa'aman Israa'el irratti raawwateera. Viidiyoon buufata Hudaydarraa gadhiifame akka agarsiisutti sanbata halkan ibiddi guddaan buufaticha dhuunfateera. Mootummaan Huutii sana keessa maandeffate akka ibsetti Israa'el buufata kuusaa boba'aa handaara galaanaatti argamu buufata anniisaatti dhiyaatee argamu irratti haleellaa raawwachuu beeksise. Oduu biraatiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa waa'ee viidiyoo bal'inaan qoodamee deebii kenna. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa viidiyoon taatee xiyyaara Itoophiyaa keessatti mudate mul'isu miidiyaa hawaasummaa irratti baay'inaan qoodame waan mudate sirrii hin mul'isne jechuudhaan dubbate. Viidiyoon daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti waraabame imaltuun tokko hojjettootaan akka xiyyaararraa buutu yeroo gabaafamtutti fi isheen bu'uu diduu jechuudhaan falmii taasistu mul'isaa turan. Dhimmichi miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii kan ta'ee fi daandii qilleensaa Itoophiyaa irratti qeeqaa fi mormii akka ka'u kan taasisedha. Erga gaazexeessaan CNN Larry Moodiin qoodee boodadha. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa viidiyoo qoode waliin barreeffama qoodame imaltuun kun akka buutu kan gaafatame aangaa'aan ministeera ta'aniin teessumni ishee eega qabameeti jedhame. Dhiifama ishee hin gaafanne osoo iyyatu xiyyaararraa ishee buusan ministeericha homaa hin goone jechuudhaan qaanessadha jedhee barreesse. Viidiyoon gaazexeessichi sooshaal miidiyaa isaa garaagaraa irratti qoode walumaagalatti si'a miliyoona 8 ol daawwatamee jira. Kana hordofee daandiin qilleensaa Itoophiyaa dilbata adoolessa 14 bara 2016 ibsa baaseen viidiyoon baay'inaan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodame dhugaa hin jiru kanaa miti jechuudhaan morme. Balalliin xiyyaaraa jimaata adoolessa 12 bara 2016 Finfinnee ka'ee gara Naayiroobiitti imaluuf imaltoonni lakkoofsaan teessuma caalanii tikkeettii bitachuu ibse. Imaltoonni 3 tikkeeta kutaa ikoonomii eeggataa muratan xiyyaarichi waan guuteef akkasumallee balallii itti aanuun akka imalan himameef xiyyaarichaan imaluun akka hin dandeenye hojjettootaan akka ibsameef daandiin xiyyaarichaa beeksise. Akka adeemsa daandii qilleensaatti imalan yookaan imaltuun takka tikkeetta eeggataa qabattee namni tikkeetta murate yeroon hin argamne gaafa jiraate qofaadha bakka hafetti akka imalan kan eeyyamamuuf jechuudhaan ibsame. Daandiin qilleensichaa imaltoota 3 keessaa 2 xiyyaararraa bu'uu waan didaniif humnoota nageenyaan buufaman jedhame. Dabaluunis viidiyoo qoodame irratti dubartiin mul'attu waan bakka ishee aangaawaan qabataniif kan jedhu soba jechuudhaan haalame. Imaltuun mul'attu tikkeeta ikoonomii bitachuu fi imala kutaa biizinasii balali'aa turte. Lammummaa Itoophiyaa qaburraa wanti walitti ishee fidu homtuu hin jiru jedheera. Haalicha gaafa ilaalan teessumni nama biraaf dabarfamee kenname ilaalchi jedhu soba ta'uu irra deebiidhaan mirkaneessa jechuudhaan dubbate. Wanti ta'e kanaa miti suuraan qoodame waan mudate sirriin akka gaariitti hin mul'isne jechuudhaan yoo dubbatamu. Xumura irrattis imaltoonni guyyaa sana imaluu hin dandeenye balallii itti aanuun akka balali'an taasifameera jechuudhaan dubbate. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota chaanala Biiftuu Miidiyaa odeeffannoo yeroo ammaa kana fakkaatan amma xumuraatti waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha.
warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan miseensa keenya ta'aa. Hanga odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.